yeroon geessi fakkaatti yeroonis amma booda seenaa jireenya kiyyaatti kan inni isin wajjin haasa'uu barbaadu jireenya kiyya keessatti murtiiwwan ani murteesse murtii na bochifte murtii na gammachiiste bakkaan itti arrabsame bakkaan itti faarfame bakkaan itti kufe bakkaan irraa ka'e akkasumatti illee jireenya kiyya kana keessatti mudannoowwan na mudate jireenya Itoophiyaa Suudaan Masri Liibiyaa Itaalii Faransi jireenya hanga kana keessatti mudannoowwan na mudate gabaabsee wahaq akka namni warraa barachuu danda'utti challenge akka namni warraa hubachuu danda'utti barre isiniif dhiyeessuudhaaf seenaa kana bifa kitaabaatiinis qopheessaan ture amma ammoo yeroo takkaaf isinii wajjiniin wal mari'achuun barbaadaa jechuudha. Seenaa kana keessatti namoonni baay'een warroonni na arrabsan, warroonni akka maletti na laalan, warroonni na tuffatan hedduutu jira. Akkasumatti illee warroonni gaafa nani fajjeessu barbaadu na arkanii micaan kun ganaa asiin ka'a jedhee warra na yaadan ni jiru. Warri micaan kun bakka kufetti hafa as ni gaha jedhee warroota haga arraatitti kufaatii kiyya keessa na wajjin akka turtaniin isinirraa barbaada. Seenaa kiyya kana bakka irraa eegallu Itoophiyaa irraa ani Itoophiyaa Oromiyaa Harargee Bahaa aanaa Gursum bakka jedhattu daladhe mana barnootaatillee hangaan baradhe keessatti ani sadarkaa takkaffaa malee takkaa lamaffaallee baheen beeku namoonni wajjin baradhe ni jiran jedhee waan yaaduuf ragaa argachuu dandeessan akkasumatti illee annama hoflee taphatu nama wajjin walii galuu danda'u nama miidhamaa cinaa nama dhaabbachuu jaalatu nama rakkate gargaaru nama jaalatu nama gadde hofalchiisuun jaaladha nama miidhama cinaa dhaabbadhee miidhama san keessaa akka inni bahu nama hedduu nama godhuu jaalatu akkasumatti illee nama gargaaruu fi nama gammachiisuu barbaadu kana fakkaata kan anarratti gisee baay'ee dogongora irraa fidu faamiliin kiyya faamilii warra abbaa qabeenyaati faamiliin kiyya faamilii fayya qabeessaa fi faamilii guddaa faamilii bal'aa keessaa kan inni dhaladhe Osmaan akkana jiru gaaf tokko hiriyoonni kiyya gara Awurooppaa kana dhufan ijoolleen naannoo keenyaa ijoollee wajjin nyaanne wajjin dhuyne wajjin laayifii dabarsine gara Awurooppaa dhufan yeroo san keessatti isa ani hoo Awurooppaa tana maaltu na dhorga ani hoo Awurooppaa tana dhaquun qabu inde nan dhaqa jedheen hiriyoota kiyya baay'ee biratti aboon harkuu teessan angaaf tokko TV na laalu teessanii ani joon Awurooppaa fi biyya Ameerikaa sana dhaqee isin garsiisu baay'ee na jedha ani gaaf tokko fiideen na laaltanii miidara na laaltanii wallaahi micaan kun saayiba kiyya jechuu teessan jedhee dhaadachaatiin ture. Egaa anuma akkanaan jiru ijoollee takka wajjiniin ijoolleenis eega kutteen booda anilleen ijoolleen wajjiniin baran kilaas akka wajjin baran wajjin nyaan wajjin dhuyin wajjin oolu za'aadii 24 walitti dawaawwallu kan wal mari'annee wajjiniin ni deemna jenneen deeman amma na dukkanaa'e warri duraan na wajji taphatu warri duraan na wajjin koflu na biraa dhabaman ani homaa fi hin deemne kan jedhu na dhagaameen saayiba kiyya kaan Baharo jaamu tokko wajjin wal dhufne anaa fi Baharoon kun wal qabannee barcaa mana kiyya wajjiteenye hoggu kanaan Baharoonis akkasumatti barataa cimaa jabaa ture kophaa isaa haadhaa fi abbaa hin qabu kophaa isaa nama of jiraachisu ture nama kophaa isaa dalagaa baratu ture amma yeroo kana keessatti aboo haa deemnu hin jedheen saati feesanii qalladda ati kun abbaan kan kee waan kana qaba makiina qaba dukkaana qaba kanneen kana qaba ati akkamitti anaan ni deemna naan jetta abbaan keessarraa kafala ani hoo eenyuunarraa kafala aboo hoo rabbiin nama geessaa bakka kana rabbiin nama baasa nu haasin jedheen yeroo kana keessa taa'ii feesee naan jedheen taa'u guyyaa san ji'oogiraafii qo'achuu turre hayyee bakka ani deemnaa waliin jenneeti nootii babbaafannee daftara keessa kaayyannee galgaluma san murteessinee ganama deemuu qabnannee murteessine yeroo kana keessa gatta'an daftaroota irratti dabdaabbee barreesse obboleessii keessatti tajaajila takka waraqarratti ani deemuuf hin deema uffata kiyya kan akkana haa ta'u abbaa kiyya faa akkana jedhii maarra jedhin jedh waraqaadha ammannoodha daftara gubbaa barreesse obboleessaan kan jaalladhu doktor tokkoon qaba doktara jedhama doktor Abdulhafiz jedhama akkaan baay'ee jaalladhuu fi akkaan bakka kana jiraadhu kan na godhe isa ture amma yeroo kana keessatti isaafillee dabdaabbee takka barreessee daftara keessa kaa'ee fi garuu hanga ammaa dabdaabbee sun dhahineef isa bira akkasitti deemeen achi keessa kaa'e Baharoo wajjin ganama bakka kanaatti wal agarru jennee anaa fi Baharoon sunuu bakka itti walii bal'amnetti agarre san booda dallaala dawwalle dallaalli Harar bakka kanaa kottaan injii hayyee jennee deemnee Harar dheene Harar gisa dheeneen booda Harar irraa dallaalli ammaas Awwadaay nu qaxare deemnee Awwadaay dheene Awwadaay gisa dheene booda dallaalli achirraa bakka halkan kana qama'aa bullee dallaalli achirraa nuuf dawwalee gara Finfinnee akka dhufnu makiinaa nu qabee achirraa gara Finfinneetti gadhiifne gara Finfinnee gisee Finfinnee dheeneen booda namoota Soomaalirraa dhufan nama 50 wajjin walitti dabalamne
Soomaalonni kun hundi isaaniitu Itoophiyaa keessatti dhokotanii deeman isaan wajjin deemuudhaaf anis bifti kiyya waanuma Soomaalee fakkaatan fakkaataa isaanuma wajjin waliin makamnee isaanuma wajjin karaa deemuu eegalle. Osuma Finfinnee kana keessa osuma akkanatti eenyu torbaan tokko Finfinnee keessa nu tursiise dallaalli. Anaaf saamna kan jedhan afaan Amaaraatis waan beeknuuf dallaala kan nu deemu dinnaan dallaala biraa barbaanne ijoollee wajjin jirru kana dallaala biraa bira jalaa geessine jalaa bachiisne. Dallaallee amma haaranii nuti bira inni kun galgaluma san makiinarraa nu fuudhee achiin gara naannoo Amaaraa nu kute. Naannoo Amaaraa san keessa bara 2016 ture yeroo san rabshaa jabaa tokko ture dhukaasaa ture yeroo san achirraan fuudheeti Gondar keessa mana caccabaa tokko keessa nu kaayan mana caccabaa tokko keessa nu kaayanii achirraa matammaarraan gara matammaa nu fiyan matammaa gisa dheenyeen booda halkan toora halkanii kana matammaa nu keessaniiti matammaa kana gallaabaat akkanatiif gubbaatti agarra gallaabaatiif gubbaan laalaati nuti gallaabaat kana gara jalaatiin Suudaan seenuudhaaf deemna beeta amma Soomaalota kana haga namaa 33 moo akkanaa kanaa walitti hafnee Soomaalota kana wajjin halkan salphii nu naqan salphii nu deeman saaraa tana gaara caakkaa kana keessa salphii nu oofan salphii deemnee gallaabaa kana kanatti itti naannoyna halkan toora ishaa'ee kana deemsisatti qabneeti haga ganama aduun bariitutti miilumaan deemnu osoo akkana deemnu roobni maal fakkaatu kun nu rooba ani ni beekta gaazannat jedheetiin deema osoo zannatee deemu Timberlandiin fadhee deema kophee Timberland tokko kopheen diye dhoqqee kana fuuti laal miilli kiji tokkittiin akkanatti jedhu kan akkanatti kophee sanfirraa baas osoo roobni akkasiin nu gorroobu jire dhukaasni xaaxaaqii wayiiti wallee milishaa wayiiti saaxaa qawwee nu dhukaasna jiran osoo riinuuti booda dichaanii adda facaan micaa tokko Soomaalee Ahmad Jannaan qoficha kofee mukni tokko asis seenii ijjitana keessaa darbee ture yeroo san keessatti achirraan dallaalchichi san ammaas ifumaaf waliin nu qabee nuun deemee gallaabaat kana itti zoorree karaa duwwaatiin gallaabaat kana qaxxaamurree shakaraa bakka maal jedhama isa bakka toon san maqaasii maal jedhamti gadaariif bakka jedhamtu takka nu geessan gadaariif sun oguu nu geessaniin booda achitti wanni irra nu kaayan taraktara nu kaanii taraktara nu deeme gise taraktara xiqqaa tokkorraa taraktara xiqqaa hawaa duwwaati illee hin qabne nuti warrachi dhufe hundi taraktara nuti I don't know akkam dakka nu godhee makiinaa san gubbaa nu kaa'e makiinaa sarara nu takashee makiinaa san nu fuudhee gara Suudaan nu seene. Dallaalchi Itoophiyaa dallaalchicha Suudaanitti nu gurguratee maallaqa isaa fudhatee booda deebi. Dallaalli Suudaan kun achirraa nu fuudhee Suudaantichi kun tiraktara xiqqaawwee tokkorra nu eeganu takasheen booda nu deemuu eegale. Halkan guutuu nu deemeeti ganama toora aduun akkana bari'uu dhiyaatte kana haga aduun dhiituu galgalaan isiisin fuudhaati asii gadi hin bahinaan dubbatinaa sagalee takkan baasinaa usaa ta'an nu deeman tokko keessa nu geessee mana tokko nu cufe. Manni san mana amma ijaaramaa jiru mana caccabaa tokko ummanni sun ummata gurraacha ummata baadiyyaati ummanni Suudaan kun gurraacha ummata kophaa jiran isaan kun ganda xixiqqaa tokko ganda fokkota ganda xixiqqaa tokko achi keessa nu geessan amma nuti edda deemaa bulle Gondaritti matammarratti nyaata nyaanne malee otoo humaan nyaatini deemaa bullee deemaa ollee edaas deemaa bullee amma immoo mana kana keessa nu cufe guyyaa lama garaa keenya qullaa amma kennurraa kaade anaaf saayinni kiyya baanuu san bakka nyaata kana barbaada argachuu qabna akkam goona maal waliin jennee suuta wal mareennee suuta bulaa san firraa baannee gabbaanee intala takka tana jiru deemuu jirtu agarreete yaamnee تعام جنين أفان إنجليزي خان موسى سلازي الوان فلا لا بتروح هاي تعام جنين سنبود إن مستين سنقطتي بشاني في خبز أو تكونوا في ديران تخبز على ما كان قبل نيو ديب نسوا مالوني مال مركين أما نو خان تمر إن كان يمكن بودر نايبارون جناتا كوشاني كنيه جناتا كنا بسني يعني سو مالوني سكا إساني خان قباني هذا بربان جراني كيسي سان قبهان nyaata kadhatan ummanni naannoo sanii argan ummanni naannoo sanii agarraan qaxxitaa poolisii tokko manna fakkaata dallaalchicha keenya kallaan makiinaa gufuudhaas mantuutti makiinaa nu dhufee makiinarra nu fi'ee poolis jecha laalla kana mataa kana keessa gam godhaa as fuudhee makiinaa xiqqoo hanganaatti akka keessatti nu takhashinu biyya tokko nu soddoma akkana ta'an nu soddomsa makiinaa xiqqoo Toyootaa kanarra nu takhash achi makiinaa sanii laal saaraa kana keessa dhukkidhaan nu deemu eega toora isaa sadii toora isaa afurii kana deemneen booda bakka kanaa dhufanii bakka sanii dhufanii kan ani beeku rabbi dhaqee gaafa poolisoonni nu jala Nujal achi nujal fiigan turki achi dhukaasa kana laan duwwaa dhukaasa na dhukaasan samboota shifirtichi makiinaa chuma dhaabeet mata isaatiif miilaan dhukaasa jedhee shan jedhee chin gaara tokko keessa bade saaraa kana keessa samboota poolisoonni achirraa nu qabanii waan nuti warra makiinaa takka qofa warra nu qaban amma gisee poolisoonni makiinaa poolisoonni achi gisee nu fudhanii booda nu fudhanii bakka kunniinaa jedhamtu kana keessatti maneedhaan nu galchanii achi nu hidhan achi gisee nu hidhan booda manuma hidhaa waan jedhamu yeroo jalqabaatiif achitti hin argee mana hidhaa sanii kana ol seeneen booda
achitti torbaan sadii eega turreen booda mana murtiitti nu dhiyeessan. Mana murtiitti nu dhiyeessaniin booda uummata Somaalee wajjin waan deemnuuf nuti Somaaluu meemamne yoo nuti Itoophiyaa hin gus qaxitaa nu deebisan. San booda maallaqa nu murteessan. Maallaqa biyya sanii 500 kafaltanii asii bahuu qabdan jedhanii nu murteessan. Mana murtii maallaqa nu murteessee achirraa mana hidhaa biraatti nu dabarsanii achirraa osuma nuti akkana jiru qaamni nuti hin beekne wayii tokko maallaqa nurraa kafale. Nuti nama kanaa kafalee nama sanii kafalee kafalame nu jedhan. Achirraa nu fudhanii makiinaa guddaa tokko buusii guddaa tokko nuuf qopheessanii buusii sanii nu fudhanii inni echisaarii bakka dhaabbata inni tokko keessa nu geessan. Dhaabbata kana keessatti amma nyaata nuu kannan, uffata nuu kannan, saabuna nuu kannan, carqii qaamatti gurgurfanu nuu kannan, waan biimee farraa ta'e nuu kannan, firaash tokko tokko nuu kannanii amma mana tokko kilaasii guddaa tokko nuu naqan. Amma achi keessa nyaanna kan jirsan siraataan nu dhufa xuriin waatii 4 nuti hin dhiqatin amma xurii farraa dhiine achi keessatti. Somaalonni kun disipiliinii waan jedhamu qabu uummata wasaqa uummata akkasii wasaqa addunyaa kanarratti argeen beeku. Somaalonni kun akkana ilaalan amma dhukkee irraa kaasnaa beekaa Somaalota kana wajjin akkanatti dhukkee irraa kaasnaa jideemna. Amma mana kana keessa nyaanni sana siraataan nu dhufa bishaaniin qaama dhiqachuu eegallee qaamni bishaanummaan qaamni gisee qaama keenya kana giseedhaan kanuma ni nuukanne wal fakkaata. Tasaayaba kiyyaa tokkoo fi ta Somaalee tokkoo wal fakkaata. Saayaba kiyya kana footuma isaatu Somaalee tokko kiyyaatan nuti yaanaa kanitu malee jedhee saayaba kiyyatti hin fiigu. Achi saayaba kiyyaaf ni ol qabatan. Oggoo ol qabatan akkuma maraataatii seenee mucaa kana jala seenee nu lamaan achi dibitti goone Somaalonni garnu jedhan nuti achi akkuma ittiin ijaasin jedhan laal jeetiin garagalche giseedhaan mana warri garagalche nu lamaan mana warri garagalche biyyaa fi biyya waliin jiraa malee seetu galu lamaan nurra hedduudha uummanni baay'eedha gurbaan nuti tutaalu jiru kun Somaalota kan keessaa hangaba isaanii guddaadha kan alaafii nu hin deemu samsaariidha kan nu hin deemu namtichi kun itti horiin eeganaa fi baaroon achi booda Somaaleen sekuritiin dhuftee addanu qabdi guyyaa sun booda akka Somaaleen deebisee nutti mil'aadha baqa buru jarraa fuuni akka uummanni kun maraataatti nu beekan baqa uummata fayyaan qabnu uummata maraataan nu beekan. Nuti haala kanaan jiru sekuritiin akkasii wal dhabuun keenya dhageenyaan achirraa nu fuudhanii kaambii guddoo tokko keessa nu geessan. Kaambii guddoo tokko keessa nu geessan shakaraa bakka jedhamtu nu geessan bakka tana keessaa UN'dha ummatoota adda addaatti jira Eertiraa, Somaalee, Itoophiyaa, Suudaanii bakka ummata adda addaatti jira achi keessatti UN si fuuteeti yookaan gara biyya biraa deemuu fa'aa dandeessaa interviyuu gootaa maal jettaa akkasumatti illee yoo achi keessa yeroo muraasa jiraatte maxxaaqaa Suudaanii sii kennite akka feetetti Suudaanii san keessatti jiraachuu dandeessa. Anaa fi Baaroon ammoo kaayyoo biyya baaneef qabna. Alaamaa biyya baaneef kanaan bareedaadha. Amma immoo guyyaa muraasa keessatti isin geessa jedhee Suudaanumaa fi Liibiyaa tana asuma nuuf oolmaa kan jennu fakkeessee nu fuudhe. Amma gisa kanaa fi Baaroon hin deemu. Maal bakka kana keessatti waliin nu sobachiisuu qabu. Amma arga dallaalaan jiru. Ofii keenyaan waan barbaanne murteessuu dandeenya. Fadhu deemu, fadhu taa'u ofii keenyaa waan barbaanne murteessuu dandeenya. Silaa yeroo sun keessa achi teenye maxxaaqaa achi keessaa fudhannee Suudaanii kana keessa akka feena akkasii deemnee Suudaa haala dabaafannee gara Masiriitti deemuu dandeenya. Karaa Liibiyyaa deemuu dandeenya. Garuu yeroo sunitti nuti ijoollee nuti wajjin dhufnu hundinuu dallaalchisan diinaa dooraa dhibba kuma takka qofa kafaltanii Liibiyaa isin oofnu jennaan isaan wajjin walii galanii qotan anaa fi Baaroo bichaa ture. Anaa fi Baaroo bichaan eegaafne booda ijoolleen nu biraa qotanii nuti homaatu nuti seennee bakka aboo haa deemnu bakka waan murteessu eega wallaalee booda haa deemnu irra walii gallee dallaalchi bira inni deemuu barbaanne jennee bakka rakkoon qabu galgala kana nama bahu jira namoota kana wajjiniin qophaa'aa isaa akkanaatti bakka kanaatti wala garan jedhee nu ballan nutis bakka inni nu geessanii bisaanii nu geessanitti argamne achirraa mana san keessaa shuboodhaan nu baasee daqiiqaa 5 eega nu deemeen booda barda eekuma 5 asirraa nu eekuma 5 nu deemee mana wayii tokko nu geesse mana san keessa nu geesseen booda bakka amma gurgurama nama asirraa gara Liibiyaa deemtee qophaa'aa nu jedhee hoolaa wayii tokko nu qalanii foon ajaa'ibaa kana nyaannee achirraan adas kanaa fi waan akkanaa kana nyaannee achirraan Liibiyaa deemuu jirra qophii ajaa'ibaa xumurre gammannee waan biraa fakkaanne gammachuu waan biraa. Amma gisee kanaan turreen booda lakkaa dallaalchicha achirraa nu baase san dallaalchicha Maammattiin jedhamu Somaalee biraatti nu gurgurate nuti hin beeknu kan. Nu fuudhee maal nu godhe foon nu nyaachisee maal nu nyaachisee Liibiyaa deemuu deemtanii qophaa'aa maal nu jedhee dallaalchicha Maammattiin jedhamu Abdirazaaq wajjin dalagu tokkotti nu gurgurate. Achirraa manni kun kottaa nu jedhanii makiinaa keessa nu kaan hogguu isaan makiinaa keessa nu kaan nuti karaa Liibiyaa nu deemu jiranii ta'e isaan nu fudhatuma liqii 3 kan nu gaddeemanii kaambii tokko nu naqan kaambii holii gisee nu naqan kaambii tana keessa ijoolleen ani gaafa duraa osoo nan biyya jiru na dura biyya baate kaambii san keessa ijoollee ganda kiyyaa Somaaliin akka ajaa'ibaatitti ijoolleen ani ganaa isaan Awurooppaa jiran jedhee ani yaaddaa biyyaa beekuun achi keessa akkana jiranii ta'anii ummanni baambaara fakkaata oobii isaan fixee chaadii seenanii beekta chaat guruu kana kan nuti hin beekna chaat guruu kana jechuun akkana ta'anii qamisa kanarraa xaraba kanarraa akkana gurguruudha waan sanni beektanii chaat guruu jiran isaan ummanni maaluma ta'an maafas ta'an karaa Liibiyaa nama dhooban minaan amma uummata keessa nu wal dabalan salphii kophaa nu kaaniiti za'aata akkuma maalatti nu teessaniiti maqaa keenya nurraa fudhanii maqaa keenya nu mazaggabsiisanii maqaa keenya gama mazaggabneen booda ijoollee tan dabalan ijoollee tan eebbisa nu dabalaniin booda bakka kana keessa gara Liibiyaa wanti jedhamu jiru. Bakka tana keessa waa lamaan nama baasa. Takkaan as du'aa isin baasa takkaa maallaqa kafaltaniiti maallaqa sanii gara Masrii isin oofan. Indi
maal jechuudha nuti Liibiyaa deemuu deemna malee Masrii deemuu hin barbaannu. Bakka kana keessa karaan kun karaa Masrii qofa. Liibiyaa deemuun hin jiru. Amma nuti deemnee daldalcha dheenyee nuti Liibiyaa deemuu dhufne malee Masrii hin barbaannu. Liibiyaa deemuu barbaaddan hayyee ulaa san dura nu eegaa hin jiru. Nuti amma ganaa furmaata nu kaan wajjin haasawaa yaadannoo kana illee ulaa dura gabbaanee eeggachuu jiru. Oolma seeneetuma isnaayipara maal fakkaatu kana gabbaafatee tuwash miidha kan jiran nu godhee ciisa. Amma ciif. Abxalaa Suudaanii jaamu tokko jira. Suudaanii qallaan gala tokko jira. Laal nu hunda keenya salphii nu kaayam. La akka buutitti ijaan dhahee mataan dhahee miilaan dhahee wanni jedhamu jiru hojjetu. Tunicha